simachuu qabna kan jedhu as keessatti hin jedhe achitti waa baay'ee baranna waan ta'eefi sirriitti caqasaa faayitiin dubbisuu irratti dhaggeeffattan qalbeeffattan waaqayyo hunda keenya guyyinuu faa kennu. Sagaleen kun sirriitti naga'ama garuu. Sagalee maasiin naga'ama. Ayitiin qabadha. Maqaa abbaa kelmaa kana fura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. Qophii keenya guyyaa har'aa qaammee yookiin baaqumee yookiin immoo saaqumee jedhama. Baaqumee jechuun dabalata jechuudha. Kunis ji'a 12 alatti dabalamee waan jiruufidha. Ji'a 13ffaa. Sababni isaas waggaan tokko ji'a 12 qaba. Garuu akka lakkaawii biyya keenyaa ji'a 12 alatti guyyoonni baaqumee keessa jiran ji'a 13ffaa jedhamuun ni waamamuuf. Akkasumas afaan Oromootiin qaamee jedhamuun ni waamamti. Baaqumeen wantoota addunyaa irra biyya keenya adda taasisan keessaa ishee tokkodha. Kunis Itoophiyaa biyya keenya ji'a 13ffaa qabdu jedhamuun akka beekamtu ji'a taasisteedha. Ji'i 13ffaan qaammee guyyoonni 5 fi 6 kan qabdu waan ta'uufi bara wangeelota 4 keessaa yeroo tokko qofa guyyoota 6 qabdi. Innis da'umsa yookiin gidduu bara Luqaas fi bara Yohaannisitti kan yoo jennu baaqumeen bara Yohaannis dhuma irratti fi seensa bara Yohaannis irratti guyyoota 6 baatii jechuudha. Sooma fedhii ishee lammaffaa. Qaammeen mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti sooma Xiggeetiin aanuun sooma fedhii ishee lammaffaa jedhamuun waamamti. Akkuma sagalee waaqayyoo raajaa Amoositti dubbatame fedha keessaniin kan dhiyeessitan labsaa dubbadha jecha waaqayyoo gooftaan jedhu. Raajaa Amoosii kiristaanonni Ortodoks Tawaahidoo fedhii isaaniitiin cubburraa fagaachuun soorata yeroo fi lagachuun waaqayyo isaa bara baraan jiru faarfannaa Daawit fuula 65 lakkoofsa 1 kan itti yaadataman bara isaa darbee kan itti galateeffatan yakkaa fi hammeenya kan itti jijjiiraman Phexros tokkoffaa lakkoofsa 4 bara isaa dhufuufi immoo ofiif maatiif biyyaaf qulqullina dhiifamaa nageenya jaalalaa araaraa tokkummaa kadhachuun dabalataan qabeenya isaanii waaqayyo irraa eebbaa fi suuga argachuuf kan itti soomanii fi gaafatanidha. Sooma Yooditii manni kiristaanaa qaammee sooma Yooditii jedhuun waamamti. Kunis Yooditii ishee mana amantaa keenya gubuun fi kiristaana ajjeesuun waamamtu sana miti. Yooditiin tuni intala Me'erii maqaa isheetiin kitaabni Yooditii jedhamu kitaaba seenaa keessaa tokko kan ta'e boqonnaa 16 qabu keessatti kan seenaan ishee barreeffamedha. Barreeffamee beekamudha. Ajaja warra mootii Faransii Nabukadnezar kan ta'e Holofaransas
Olo Faronsii ajjeesuun mootii Israa'el kan olchite ta'uudhaani. Yoodit dubartii abbaan warraa irraa du'ee booda dhiira irraa adda baatee waggaa 3 ji'a 4 mana ishee jiraattedha. Yoodit boqonnaa 8 lakkoofsa 4 yooditis akkas jette na dhaga'a ani hojii dhalootatti dubbatamuun hojjedha jette. Kanaan booddee kadhannaa taasifte. Adda ishee gombifamtee lafa irras kuftee biyyoo ofirra firfirsitee awwaara uffattee agarsiifte mana qulqullummaa Waaqayyoo fi Seexanaa aarsaa taasiftee galchite. Yeroo sanitti jecha ishee ol kaaftee iyyitee ulfa yookiin mancee gadaamessa keessa jiru kan balleessan durba kan gidiran uffata ishee irraa kan mulqan kallattii afraniin kan jiran xurinnaa warra qulqullina kan xuraa'an yaa uumaa abbaa koo Sime'ooniif akka diinota halluu bahee balleessuu fi eeboo harkatti kan kennitee fi maaloo kadhataa koo dhaga'i dubbichi akkasii miti jette. Maayikii qabadhaa eenyudha? Yeroo Sillaasee maayikii qabadhaa. Silkee nagarataan lagee. Egaa yooditiin meeradii irraa kan barannu biyyaa fi uummataa fi kadhachuu soba'ee seenuu gaaffii galuu gara Waaqayyootti bohuu saba ofii warra alagaa fi wareegamtoota beelaa fi dhiphinaa irraa bilisa bahuun nagaa buusuudhaan kanaa fi maatiin kiristaanonni hunduu sooma kana jaalalaan soomnee gaaffii gallee biyya keenyaaf ishee rakkamaa jirtu hojii gaddaa keessummeessaa jirtu warra dhagaan ooluuf qalanis jireenya yaadannoo taasifamaniif Waaqayyoo ta'anii fi Waaqayyo uumaa keenya isaa yooditii irra bulee Israa'eloota gidiramuu fi garboomuu irraa oolchanii kadhachuu qabna. Uummata kee fayyisii dhaloota kee eebbisii tiksii bara hamma baraatti ol taasisii. Amiin. Amiin. Galanni Sayyaa Sillaaseedhaaf haa ta'u kan kaasnu jalqabsiisanii qabsu kan xumursite galannoo barreessu eebbifamaa dubbisni guyyaarra kan fakkaata gabaabaa waan ta'eef isaatiillee finna jechuudha. Isinii galee garumaatti Waaqayyo